السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجر جرتو سنين جتشاخ بجمتها في الدعوة توتخينيا أرانتنا مالف أكنتي فتاجتي أستي أرجمتها جتو كسنس هفاين كابو بكي جروس سفرهن أي سايون عنجتن سفرة بريدو كشتي انتلا أورمتي أرسيتي أيون عنجتن نمنسون إيجا سنجو مكاسايو بربادن روزا asitti ono ganda sittin argama kana fataaje maali namni hundinuu namni nama karooza kana arkachuudhaaf namoota ni hawwa ani sinin hawwa jechuudha arkachuudhaaf garuu hawwina kana gaa kanumatti taanii hawwu osoo hin taane yoo nin qaamaan bira dhaqee anilleen carraa kiyya mokkoradhee jeetiin arraan tana asitti argamee jira akkaan milkaa'u dhibbarraa miliyoona takka abdiin qaba akkaan milkaa'u. Garaaleen bucbucni jechuutti hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Amma namni tokko beektaa amma sajjadii safaaxinii faana nyaatan wallahi safaatutti hin jiru narraa dhugaadha narraa dhugaa sirballee hin beeku. Ittillee kokkobdinaadha arra roozaa yaameetiin bakka siiresiin taa'u amma xiqqishamee akkamittiin jaani dhaabbadhee roozaa bareedduu qashtii. Dubartii babbareedduu tana namoota numa hawwaa beektaa garuu hunda keessa anaatiitu siif tahan juun siifin tahan juuni anaa si jaalataa na jaaladhu wal fuuna arrumaan tana jaalamati jeqee bali boruma wal fuunaa hin taane kanallee juuni dhisa kanaa miti yeroo akkamittiin jaanii hundaafuu ammaan tana haasawaa sin dheeressu isummaan dhuftee. Isumaan jirran adiyaat laannoo gizeen fi dubbii takka gizee bira gahanii namaa dhufti waa hundinuu gizee san naa dhufti amma naan dhuftu isi yaameetiin jira hangeessi dhuftu eegee ichi booda immoo waan inni kennuuf ililli qalabatii hunda qopheeffadheetiin jira gizee isin dhufteen kennaaf nufaana tura kabajamtuutaa fi daawwattoota kiyya nallee akka deeggartan abdiin qaba namni kun nama ilmaan kiyyaa ta'u jee yaadee. Itti fixeel kanii guyyaa itti qaaxiraa buleetii waan kana yaadee dhufe jechuudha. Akkasii nufaana tura roozaan akka jaallattii jee qeebaltu abdiin qabaanii yaa rabbi qeebal yaa rabbi garaan bucbucina chuu egalee amma gizeen dura isinitti egalu garaan bucbucina jiru garuu amma bucbucina chuu egalee jira. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyya hanga roozaan dhuftu nufaana tura isiniin jaa baay. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota kiyya gibbii keessaa gabbaatee jirti. Hangasuuf sirba bareedaa tokkoon affeeraa nufaana tura. Ada masyaallah. Gurbaa foto fakkaata akka. Akka poolisanii be. Wayi roozaa akka nagaa. Nagaan. Amata shan naaf ta'e gabiidee. Sida dhugattu. Amata shan ta'a amata shan hin geenye dhufu baati sadi. Bakki baati sadii miti amata lamaa fi wayi. والله ترى بسم الله حاجة مثلا باي مالي فيديو جدلا قد دمني كوي نافذ إن بيك والله ولا نركني مال إنسان مالي بيت أنا متوقع زيني فكنا الدفع قاتي مال تابيتها وان بود والفود وفاديمو وان بود ولدت إذا أمو وان ديمو في ولد إيه سامي سبب تكو تخنا كفا كم نما نافذ الدكتور كان جت شو لقطو ولا تري رغولي ولا أركني جت شو يجان ولا أركنا قالوا أمو تو فيديو جندرين بين أونلاين رغولي أني رباني وانا جالت نودي أما شي فيديو جندرين لا وان وجدرين أما بود إيه كان بود وانا جالت نودي كوتو سنكا مالي نسيل لقارتي شو وجه سوينيتي وانت كتك كسيتور سنكا أما سم هذا ما سل سرقني ما جربته No, ما شاء الله سرّا بريدة جرا لقارا بيسوف نيل سرّا بريدة كم برا سيتنا بريدة دوغي كنا لالته سيتنا بريدة إن بريدة كو تالو سيني كو خلنا درنا بريدة ترى لما أنا كنت شو يادا كيسان جرا يادا كرو سيركنا يادا أوكا واني تك نرى أما نرى أبوي جراو أكان أمك أمد كته نرى لفتياتي جرتي زين كسيتنا لابد ميجا مي وري نام تكو ني حاسدا بيت أنا من ما أكون حاسدا نام تكو والبيرانم فداني غيرو أتيس أكنت تبتنا نابو خيتي بدي قلتومي
Hara rakkoo hin qabu nuti qaraayu walumaan dhaabbannaa jirra marra rakkoo qaba. Walumaan dhaabbannaa. Dhugaatti koo osoo waan nyaatte buna dhugdee deemta. Seenu akkamitti hojii dhaabbadde irraa tananaatiitu bunaas bakka bariidaa dheenee wajjin naafeeti. Hara rakkoon hin jiru ani soomana qaba. Deemnee soomana qabda. Aftara irratti naasi gabbaasa bakka hojii gabbaan amma hojii gabbaaneetuma aan bunanii dhuga ati teesseetuma na laalta. Hara jedhiitu maal laata silmi jaan waa dhuu ideedha. Namni waa dhuguma lekkatti naasuuf silaa waa dhugeessi qabaddaa. Fedhan jirtee jechuun ni jiraami maqaa jarjara harta. Jarjaratti hin jiru amma. Akka biraati. Xiqqoo fi jajjabeessu jira beekna. Wallahi. Gidee kaasoo kana. Dhugaa jechuun amma shakkar beekta waa buttee na bira fidachuu deemta wacii nan godhee yaabbuleessa kiyya ganaadha. Hin buutu. Ani hin buutu. Akka dhasuufa godhatee deemtu kanatti waa buttee nan fakkaata garuu dambeenya. Gammachuun qabdu. Wallahi gammachuun kee gammachuu kiyyaa. Wal nama kanaan juuniin dhabee jidduu tana wallahi baati beeka kira. Baati ke meeqa dhuguma wallahi gammachuun kan gammachuu kiyyaa. Akkasiin jaaga. Amma dhugaa dubbachuudhaaf amma siiras ittiin deebi'a waas ittiin barbaade akka lafa nan darbinallee abdiin qaba. Haala rakkoon hin jiru wallahi waan danda'oo ta'e tokko rakkoon takka hin jiru. Amma sodaachuu eegalee akka reefu sanii onneen akka isaa fuute. Wallahi sodaatiin waan sodaatte waan hundaa dubbadhu shi maal dubbachuu barbaada jechuun waan takka hundumaa jechuudha. Hoo baafattee dubbatti wanti hundi namarraa galchu yoo sodaatanii jedhanii bakka. Serious. Am serious. Sodaataan bishaan jannataan dhugee jettee Oromooni. Kanaafuu irraa buqqaaseetti narraa buqqaafta. Walirraa buqqaafnachi booda rakkoon qabu. Rakkoon hin jiru. Roozaa tiyya. Akkeen siin jechuu barbaade maali beektaa? Nama bareedaa akka keetii kana. Namoota maal bareedeetti alhamdulillah garuu fokkadhullee jechuun waan kenna rabbi nama kanne kanaan siin jaalatti beektaa bifa qofaa miti amala qabda dibaamaa jaalala dibaana qabdaati akka namni hundi si jaalatu rabbi wallee ibaada abbaa keetii qabda nama qabdalleedha kanaafuu anilleen Gisi hedduu isin sodaadha beektaa dhala bareedduu tanatti haasawuu ni qaanfadhaan. Bismillah. Naguutte takka dhoosaan bareeddaa unaan jetteen beektu adda isaa baruufne. Wanni jechuun sodaadhee maal beektaa isin sodaadha. Dhala bareedduu dhiirti beektaa itti haasawuu ni sodaatti. Maaliif sodaatti? Dhala bareedduu dhala takka gaafa ni bareeddi jedhanii waan dhiira baay'ee qabdu itti fakkaatti garuu dhalaan bareedduu nama dhiira qabdu. Sun dhala bareedduun bar dhala bareedduun nama. Afaan nama fahamu nama waan akkasiisanitti yaadu miti. Ati amma Zabuna le hedduun qabdu maamila hedduun qabdu nama si jala deemu qabda malee haati jala deemtu hin qabdu kanaafuu ana malee hin qabdu jechuu danda'u qabna jechuudha booda kanaafuu roojaa ta'e ana malee siin jaaladha maa sirrii wal jaalanna duraanillee sirrii wal jaalanna wal kabajna akkasiin jaaladha obbolummaan yelaan kuchisiiniitti na dhaggeessiif nama dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hedduu sittiin hima jeete bakka bareedinni kee kun akkana dhaasi dura dhaabbadde akkaarraa kana sittiin haasawee na godhe. Kanaafuu har'aan kanaan. Weessarri ma jirtaa jedhiin? Amma bakka kanatti illee waan si godhu barbaade asitti siin godhu. Asitti siin hin malu. Waa hedduun siin kan nu barbaada. Akkanarraa jaalalatti jetta dhugaan irraa qeebaltuuf. Waa hedduu siin kan nu barbaada. Bicaa maal taasisan? Wallaa asitti hin ta'u. Kuma qalladda rabbee ishuma magarteen qabu. Gandi keessan kun illee samtu yoo ni maraatti baasin jaani. Daa jechuun wanni akkasiisan hin ta'u. Kanaafuu iddoo bareedduu dhaqnee bakka mana bareedaa tokko tolcheetiin jira. Ichi dhaqneetiin waan surprise godhuu barbaada akkam beektu. Silatamma. Achumatti isin jaajachiisu. Amma waan akkasiisan dhiisee dhiqaaman qalladaa jirta qalbii irra jirta. Jechuun fakkeenyaaf waan akkana kan hin argita Mustafaa wajjinillee waan walitti jiru ni agarta jechuun yoo dhugaaf kataatu taatee takka waan akkanaallee sirraa arkeen beeku Mustafaadhaanillee akka wal jaallataa jiru arkuu jirta kanaafuyyuu ani waan akkanaa kanammaa hin fakkaatu ka. Wal jaallatu jira. Ati maa wayi dhalaa biraa dhabde dhalaa biraa dhabde. Jaalladde ni jira wal jaalachuu jira suutuma suutaan jaalala qabsiisu jira jechuun kaanis ni jaalaka duba Angaan danda'utti jaalladde bakka namoo gaafa sanbooda bakka bishaan qoritti illee fajjeesu maal rakkoo qaba. Arabsi lama waan kee yaadu tokko faaraate amma qaldi amma kan qaan si jechuun jira dhageessiif nima dhugaa Mustafaan si jaalata anillee sin jaalladha. La ati duraan waan akkana natti dubbatte Murtaadhaan manatti dubbate Mustafaan namni hunduu dubbate garuu ati yeroo jalqabaatiif natti dubbanne. Booda dhufuudhaaf duubaan tokkoffaa beechuun. Duuba meeqa farra tokko
Duubaan dhufee tokko fafeen dubbidha wallahi. Magaalaas ka'eeta. Kanaafuu. Ta'us dandeetta. Kanaafuu maroo zaanaa. Qalladde wallahi. Wallahi dhugaa sitti hima. Dubartii hunda eegaan dhufe laaleetiin jira. Gizeen mana taa'u waa hundaan xiinxalaa ta'anii kun nama gartee rabbi dandeettii xiinxaluu naa kan. Alhamdulillah hin jaalladhu. Namaas dafee hin jibbu. Namaas dafee hin jaaladhu. Garuu ati if dhoorkeetiin mixiyyoon tana namaa jala jira. No diddi sammuunti. Suma qofa naan jette maaliif dubartii hunda laalee nama ijoolleetii yaa ta'u, nama naaf ta'u, nama ifii ta'u, maatii ta'u si qofaan arge. Kara hundattuu durirraan si beeka amala qabeettii. Wallahi ni boocha malee nama hin boochifne takkaati. Wallahi dhugumattuu takkaa nama si miidhu sin dhageenye nama miidhu sin dhageenye nama si jibbee wate salaam aleikum illee irraa murattu jechuudha. Kanaafuu jaalala beetaa rabbumaan namaa kanna. Jaalala namaatis rabbumaan namaa kanna. Kaas jaaladhu sana keessa kaas rabbuma. Kanaafuu kala fanna darbine wallahi anarraa antana. Maltu jaalattiin si kan deemsa waa hedduun si qopheesseen. Onni tije siifin kanna. Waa hundaa'u siifin godha waan naa godhu naan jette siifin godha. Inshallah mee akka lafa nan darbine. Yaa jechuun wanni kana sirriidha jedhi ka. Dhugaa rabbi jechuun ati jechi hanqeexuu gaarii ma ta'ee garuu tokkoffaa jechuun jalqaba osoo waan akkana kana dubbattee waan akkana kana wajjin haasaa waan akkana kana wajjin qabaannee rakkoo hin qabu ture. Garuu ammootiyyuu an amma asii Mustafaa maal jecha maqaan kiyyallee akkas illee naan hin jaanii namni akkanattu silaalee bar maqaa 100 si baasaa si galee. Kanaaf Roozaan ammallee achi argamte asii amma hordoftoonni kiyyafaa jechuun waa hedduu naan jaan. Roozaan ebiluu wajjin argamte ebiluu wajjin argamte ebiluu wajjin deemte garuu namni waan keessa beeku hin jiru. Maali nutu anaa si beeka. Ati jechuun namnaa si barbaada malee nama hin barbaaddu. Garuu sirriidha. Waan namni si hin juulaal jettee namaa tana. Gurra simintoodhaan cufi simintoo Adama simintoo agartee mi? Sanin gittin godhi cufi gurra nama asiillaa. Walla. Qoya si ati amma nama si erge moo? No animo. Mustafa si erge. Astaghfirullah lazim. Annami nan erge. Roza waan isin baatolaal isin jaanii mire. Wayyaa. Roza teenya nama takkaasitti bira dhufee min beeka. Hin beektu. Wana dhufte ijoolleeti jalaa. Shakkulle garuu nama akkasanii limiti nama minaamin ijjiin biloo sanii miti ati ni beeka. Hin beektu si beeku. Wallahi laazim kama dhugaa kama qaldi atama qaldi irra yoo jiraatte kama dhugaatu yoo si ijoollee tanteen alatti dubartii walittu wanni jirre maashaallah tabaarakallah. In arkine. Ifin abdii garuu amma. Ka dhagaheellee akkati nama jalallee hin deemne ni beekaallee maashaallah malee rabbi akkanuma si haa jiraachisu ammoo toora dhugaa dubbachuuf jadiitu hiyyaa akka obboleessa hiyyaa خلاص برا ما سوداوان جابوا في تديتين فلا سوداوان جابوا كان لسه جالد كان لسه جالد شو أكلنا نأجيس يعني يدوها تدوف على الدا سنجالد من أبرز خيرا نجين كبيرة عمون بها كانت في تد جاران إنجنا جرس هدي أفرفاق أبا ما Ini juga ketemu Mukhtaris Sadiq apa? Lama apa? Di istibar ya lah herum Mustafanis. Itu semua aku kabar berapa ini Mukhtaris kabar hedu lah pak apa? Amma ini sille lah pak apa mire? Nadi si Mukhtar yonjen. Mustafa Mukhtar kan mana ya naja nama le ini rumah. Mukhtar yonjen Mukhtar wahid tu waligon. Aku kabar Mukhtar ni. Kamu Mukhtar ini mita ini karena aku kamu Mustafa ti malik. Mustafanis dari itu tak sabun tu fakat. Arga jadi sanjala dia muncul. Kamu ilmu kejamanya dah. Kau kan oji. Ambar sirri da ajarta anti talle ta ilma han kelle kalma kiyati guddisuni danda garu amot ju baka kasilina ninjani makani silina tolu akan akasna ninjani di fama wallahi jadi namni wallahi namni wa takasin ju namni ara di fama jadi namu majadiditti so sette heru namni ayu khalas jadai garu am wani gona baka cakasika to ko farati wan namni jurumi safara kan to ko farati yoo gurbaan kun narraa dhaabbate jala muree narraa dhaabbate Mustafaan jechuun bakka sanatti booda itti ilaalla. Mustafaa moo? Mustafaas bara namatti hima dhugaan itti hima. Kimsaa dadhabe ol bahee Roozaayyuu qaraayyuu hin jaallanne maalii jedha akkas ta'a isiillee dhiisuu deema maalillee dhiisuu deema dhee homarra qaqaa beekte kanaafuu yoo inni narraa ka dhaabbatu taate rakkoon hin jiru carra jiraa biraa itti fidu garuu ammoo osoo inni na wajjin jiru natti illee tolu siin jaa dhugaa rabbii ishee dhiifama kotto sani ka. Koosani dhugaa. والله قلد والله ربي جديد ما تدك خلاص قرار والكين يا رم
أما تنجنا جنت والله مش واي نتو تقول جيتشون نجرام تيري Alhamdulillah, wahai Rabbi naman terbubat. Karena kita sih itu, biji. سلوكو إيش بقى كم تسنتا Lan senuti. نقارب بيكون Ini sebenarnya di mana? نمو تكنجر Juga. من داي Khobar kamu. Jechuun Khobar kayak sebenarnya oleh senu. warra gibbii malee namni biraan jiru. Warri namni ni jirame. Namni ni jiraame. Yoo namni jiraatanii seena rakkoon qabu. Yoo namni jiran immoo see. Ifi nama nu waan hin ta'e. Jechuun an amma adabuma siin jedhee malee hin ta'u jedhiga. Amma achi seenta bakka kanuma laga hachuu fedhu gaa. Kanuma. Eshi bakka eshi galatama eshi. Bakka eshi kaayyee. Raayyaa nagee naatee. Eshi ayyee. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kan gammade yaa daawwattoota kiyya. Akkasii inshaallah gammachuudhaan walitti deebina. Viidiyoo kana immoo akka waraabu jiru sitti himne garuu fuudheetumaan isin kannee yuutuuba asirratti haa gallakkiftu sanboota isin gallakkifte walitti deebinaa jechuudha. Cumaanuu waliin jaarsa taanii akkumaan jeegaa namni dhuguma gizeenii fi viidiyoo yeroo dheeraa wajjin dareeyne wal sosodaanna gizee hunda garuu irraan tana sodaa kiyya firra keessa baasiitiin dhufee jira. Mukhtaar Mustafaa dhiifama naa ta'a. Viidiyoo kana yoo isin gallakkifte fa'a. Maasha Allah yoo isin gallakkisuu baatte immoo niin karaa akka isin gallakkiftu akkasii eega isin gallakkifte booda waan bareedaadhaan wali dhufnaa jechuudha. Akkasii nageenyaaf jiraadhaa. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya I love you hedduu isin jaalladha. Warri immoo badii dalaydannaan jettan yoo jiraattan takkaa badii dalageen beeku inshaallah. I love you.